keessan har'ammoo viidiyoo kanaan grade 10 unit 7 coordinate geometry kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Okay, coordinate geometry keessatti jalqaba kan laallu that point and line jira. Point and line asirratti immoo kan laallu distance between two points kan jedhu jalqabnaa jechuudha. Distance between two points. Coordinate geometry irratti pointiiwwan lama yoo qabaanne jechuudha. Amma fakkeenyaaf pointii kana qabna ilaalii fudhadhaa. That kun coordinate geometry yoo ta'e asirra x dha. Kun coordinate geometry yoo ta'e garuu kun immoo y dha. Okay? Asirraa kaanee gara kanatti yeroo deemu gara x tti deemne jedhama miti. Okay. Gara kanatti yeroo deemu gara y tti deemne jechuudha. Waan baay'ee salphaa ta'een isin hubachiisa. Kanaafiyyuu asirratti pointii lama qabna ilaalii fudhadhaa. Mee pointiin tokko bakka kanadha jennu. Laala. Ende pointiin tokko immoo iddoo kanadha jennu. Bakka kana ga'uudhaaf tokko x irraa kaanee gara kanatti deemnee dhumnee as geenye jirra. Isin galee sirrii kanaan gaafa ol deemnu iddoo kanadha waan ta'eef kun pointii kanadha. Kana qofaa miti that y irras deemnee jirra jechuudha. Y irra immoo asii kaanee dhumni iddoo kana geenyeerra jechuudha. Okay? Iddoo kana x1 dha yoo jenne, iddoo kana immoo y1 dha yoo jenne, pointii kana jechuun pointiin kun yookaan bakki kun maal jechuudha? x1, y1 dha jechuudha. Isin galee deemsi nuyi asii kaanee deemnee dhufnee as geenye kun jechuudha. Tokkoffaa maal gochuu qabna? Y irra gara kanatti as deemuu qabna. Kana jechuun y irra x irra asii kaanee dhufnee as ga'uu qabna. Y irra immoo asii kaanee as ga'uu qabna jechuudha. Eessa ga'uudhaaf? Asii kaanee dhufnee as ga'uudhaaf kallattii haala lamaatti deemna jechuudha. Two dimension yookaan kallattii lama kan jennu ibsa kanaa jechuudha. Kun pointii tokkodha. Pointiin kan biraan ammoo yoo jechuudha asii kaanee dhufnee gaafa dhufnee as geenyu pointii kun immoo pointii biraati jechuudha. Okay? Pointii kana ga'uudhaaf immoo akkuma kana maal goone x irra dhufnee as geenyeerra jechuudha. Okay? Dhufnee as geenyeerra. Y irra immoo dhufnee as geenyeerra jechuudha. Isin galee asii kaanee dhufnee y irra immoo dhufnee as geenyeerra jechuudha. Kanaaf y irra sidha. Gaafa as deemnee jennu asiin as dhufna jechuudha. Iddoo kana x2 dha yoo jenne, iddoo kana immoo y2 dha yoo jenne jechuudha. Y2 dha idaatii fudhadhaa. Kanaafuu pointiin iddoon kun maalidha jechuudha? x2, y2 dha jechuudha. X maaliif dursa? Yeroo hunda coordinate geometry keessatti x'n yookaan vaaliin x gara fuulduraarra dhufa yookaan ni dursa jechuudha. Hayyee. Amma gaa distance gidduu pointiiwwan kanaa barbaanna jechuudha. Kana jechuun laala pointiiwwan kana lacheentu jiru miti. Pointii kana gidduu distance jiru meeqadha kan jedhu jechuudha. Daata akkamitti distance gidduu kana jirtu argannaa kan jedhu barbaadudha jechuudha. Distance kana argachuudhaaf laala adeemsi kana asirraa baasna deebisnee jechuun irraa hir'isna jechuudha. Kana asirraa baasuu qabna jechuudha. Okay? Fayyaasaa jalqaba akka waan asii kaanee dhumee geenyetti ilaalla. Okay? Asii kaanee dhumee geenye jechuun tokko x irra dhumne iddoo kana geenyeerra. X2 enna jechuudha. X2 dha. X2. And lammaffaa immoo y's dhumne isa geenyeerra inni y2 irra geenyeerra jechuudha. Y2. Garuu asitti kan jirru x1 irra jechuudha laala asirra jechuudha. Kanaafuu distance gidduu kanaa yookaan fageenya gidduu kanaa barbaanne jechuudha. Okay? Kanaafuu fageenya gidduu kanaa argachuudhaaf maal goona? Baay'ee salphaadha. Daat maal goona? Laala asitti qulqulleessin isinitti agarsiisa. Gidduu kana jirra yoo ta'e jechuudha. Laala asii kaanee pointiin keenya asii fi as jenneerra. Asii kaanee dhumnee as ga'uudha. Okay? Asii kaanee dhumnee as ga'uudhaaf immoo kanadha. Value y x nu qabnu asii kaatee dhuftee ammasiittidha value x nu qabnu. Okay? Ammasiitti x keenyadha. Y keenya immoo ammasiitti laala. Asitti gidduu kanatti gatii y gidduu kana jiru meeqa ta'a? Gatii y gidduu kana jiru y dhufee y2 ta'e irraa hir'isuu y1 isa gara gadi baasuu qabna jechuudha. Kanaa gadi keessa jiru waan ta'eef irraa kanarraa balleessuu qabna. Kanarraa balleessuudhaaf immoo hir'isuu fayyadamna. Okay? Kana jechuun y na jirtu maal taate jechuudha? Y2 amma gaaraatti deeme hir'isuu y1 ti jechuudha. Kan x's gidduu kanaa fi gidduu kanatti kan jirtu maalidha? x2 irraa x2 minus y1 goona jechuudha. x1 goona jechuudha dhiifama. Okay. Amma moo kamitti distance isee kana barbaanna? Distance kana barbaaduudhaaf immoo Pythagoras theorem fayyadamna. Pythagoras theorem kun hypotenuse keenyadha. Kun immoo
rogoota cinaacha lamaanidha A B jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu distance ittiin kun yookaan distance isee kanaan D fudhadhaa hypotenuse kanaan jechuudha. Okay? Hypotenuse kana D jennee fudhanne distance kan keenya wal qixa maal taati jechuudha. Isee kana A jedhaati fudhadhaa isee kana B jedhaati fudhadhaa. A square plus B square dha jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu A jechuun immoo maalidha? Y2 minus Y1 Y2 minus Y1 dha jechuudha. Kanaaf wajjin wal qixa square jenna. As distance keenya square ta'uu qabdi. That plus B square jechuun immoo x2 minus x1 dha jechuudha. Okay? Therefore, fotta D square keenya wal qixa maal taati jechuudha? x2 plus minus kan barbaanne jechuudha. Kana dura buusuus rakkoon qabu jechuudha. Kanaafiyyuu x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 dha jechuudha. Kun maal jechuudha? Distance keenya. Amma distance arganneera arganne kun distance square dha waan ta'eef distance miti jechuudha. Okay, distance argachuudhaaf gama lachuun under radical jala galchina, asinis under radical jala galchina jechuudha. Therefore, distance between a point or 2 points wal lama gidduu distance jiru equal with wal qixa maal ta'a jennee jechuudha. Under radical jennee x2 minus x1 dha. The whole square jenna jechuudha. Plus y2 minus y1 dha. The whole square dha jechuudha. Bifa kanaan distance argachuu dandeenya. For example, pointii kana lachuun nuu kenname yoo ta'e, that means n 1,4 dha fi b immoo 10,6 nuu kenname yoo ta'e, akkamittiin find distance between the 2 pointii wal lamaan gidduu distance jiru barbaadin hin jedhe. Distance kana barbaaduudhaaf formulaa kanatti fayyadamna. Distance equal to maal jenneera? Under radical jennee x2 minus x1 dha jechuudha plus y2 minus y1 dha jechuudha. Okay, kana booda asitti x2 eenyudha? x1 eenyudha kan jedhu adda baachuu qabna jechuudha. Asitti iseen kun x1 keenyadha. Iseen kun immoo y1 keenyadha. Iseen kun immoo x2 keenyadha. Iseen kun immoo y2 keenyadha jechuudha. Okay, kana booda keessa galchine shallaguu qofaadha jechuudha. x2 keenya meeqa ture? That 6 turte 10 turte jechuudha. Dhiifama 10 minus x1 keenya immoo meeqa ture jechuudha? 1 dha jechuudha. Okay, the whole square jenna jechuudha. Plus jenne y2 keenya meeqa ture? 6 minus jenne 4. Okay? Okay. Kana booda maal goona jechuudha? Under radical 10 minus 1 9 plus 6 minus 4 2. Okay? Square goona jechuudha. Kana garuu square goona, kanas square goona jechuudha. Under radical 9 square jechuun 81 dha plus 2 square jechuun immoo 4 dha jechuudha. This under radical what? 85 dha. 85 hin boo waan ta'eef akkasumattiin keenya jechuudha. Okay, amma immoo example kana nu kennan. Q keenya yookaan pointing Q jedhamu kana yoo ta'e, ende R keenya kana yoo ta'e jalqaba maqaa kenninaaf. Kana jechuun inni kun x1 dha, kun immoo y1 dha jechuudha. Kun immoo x2 dha, kun immoo y2 dha jechuudha. Erga kana goonee booda maal goona? Distance barbaadna. Distance formulaatti fayyadamna. Under radical jennee x2 minus x1 dha jechuudha. The whole square jechuu qabna plus y2 minus y1 dha jechuudha. Kanas the whole square jechuu qabna jechuudha. After that, what we have to do, distance or d equal to under radical x2 keenya inni ture 4 dha jechuudha. 4 minus jenne that 4 minus maali ta'a jechuudha? 1 over 2 dha jechuudha. x1 keenya 1 over 2 waan taateef 1 over 2 jenna jechuudha. The whole square plus y2 keenya inni ture 3 over 4 dha jechuudha. Okay, 3 over 4 minus jenne 3 ta'a jechuudha. Okay, the whole square jenna jechuudha. Amma bracketii keessa kanneen jiran maal gochuu qabna? Shallaguu qabna jechuudha. Innis fakkeenyaaf asitti maalidha? 4 minus 1 over 2 dha jechuudha. That kana cross yoo goone maal ta'a? 4 times 2 goona jechuudha. Okay, 4 times 2 minus 1 over 2 ta'a jechuudha. Okay, that's this equal with 8 minus 1 dha jechuudha. 8 minus 1 over 2 dha. This equal with 7 over 2 dha jechuudha. And asitti see kana shallaguu qabna jechuudha. Iseen immoo meeqadha? 3 over 4 minus 3 dha jechuudha. Kanas cross godha. 3 times as 1 jirti. 3 times 1 3 minus 4 times 3 meeqadha? 12 over maali taati jechuudha? 4 times 1 4 dha jechuudha. This equal with minus 9 over maali ta'a jechuudha? 4 dha jechuudha. Okay, kana booda maal goona? Under radical jenne that asitti meeqa arganne? 7 over 2
2 the whole square arganneera jechuudha distance keenya plus jenne under radical minus 9 over 4 the whole square jenna jechuudha. This equal with under radical malta 7 over 2 the whole square jechuun 49 over 4 dha plus astimo kotta minus 9 over 4 square yeroo goonu meeqa 81 over 16 ta'a jechuudha. Kana booda isa kana mooditti daana jechuudha. Kanatti dhuudhaaf tokko cross baay'isuu dandeenya. Yookaan immoo yeroo akkasii hawaataa yookaan immoo LCM isaanii fudhachuu dandeenya jechuudha. LCM isaanii yeroo fudhannu that isa keessaa guddaa ta'e fudhanna jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf isa kanadha. Gaafa waliin baay'isaa deemu isa guddaa ta'e fudhanna jechuudha. 60 dha jechuudha. 16 fudha jechuudha. 60 gaafa 4 ahiru meeqadha? 4. 4 times 49 196 jechuudha. 196 plus jaaf tokkodha. Tokko asitti argadhe kan firin 81 baay'isaa meeqadha? 81 dha jechuudha. This equal with meeqa taate jechuudha kuni gaafa walitti ilaalla jennu 277 over 16 under radical jechuudha. Under radical jira 16 baa kun hin ba'u jechuudha. Kanaaf iyyuu isa ba'u baasnee isa ba'u didemmoo achumatti dhiisna jechuudha. Kana jechuun under radical jennee 277 over maali ta'a jechuudha? 4 ta'a jechuudha. 16 yeroo baasu immoo over 4 dha. Jennee kana maal gochuu dandeenya? Under radical jira baasnee distance keenya wal qixa kana ta'a jechuudha. Okay, for example, if the point P 6, A is 5 unit yoo ta'e pointing kuni away from this point Q ra P Q jechuudha. That means P minus Q ni wal qixa 5 unity dha yoo ta'an jechuudha. Jechuun unity ni centimeter ta'uu danda'a, meetira ta'uu danda'a, waan barbaade haa ta'u. Haa ta'u malee garaagarummaa yookaan fageenyi gidduu P fi Q 5 unity yoo ta'e P keenya 6, A yoo ta'e gatiin A kun meeqadha kan jettudha jechuudha kan barbaannu. Okay, isee kana bifa kanaan qormaata irratti waan dhufuuf sirriitti hubachuu qabdu jechuudha. Okay, amma kan argachuudhaaf ilaala distance ni walqixa maal ta'a jenneerra distance equal with under radical x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square dha. Okay, yoo kana ta'e distance nuuf kennameera. Distance jechuun fageenya gidduu P fi Q jechuudha. Innis 5 unity dha jenneera. Okay, 5 unit is equal with walqixa meeqata? And radical jenne x2 keenya meeqa? x2 jechuun value kan salamaffaa Q irratti nuuf kennameedha jechuudha. Okay, innis meeqa ture? 3 dha jechuudha. Laala asitti 3 dha jechuudha. Kun asitti laalonneessu x2 and y2 dha waan ta'e. Kanaaf 3 minus x2 minus x1 keenya meeqa ture? 6 ture jechuudha. Okay, 6 jenna jechuudha. As the whole square dha jechuudha. Plus jenne y2 keenya meeqa ture? 6 dha jechuudha. Minus y1 in a ture jechuudha. Hin beeknu value isaa a the whole square jenna jechuudha. Okay, kana booda 5 unit keenya 5 unit equal with maal ta'a jechuudha? Under radical 3 minus 6 minus 3 the whole square ta'a jechuudha. Plus asitti kana beeknu waan ta'eef 6 minus a jennee dhiisna jechuudha. Okay, the whole square dha jechuudha bifa kanaan. Okay, kana booda kun maal ta'a jechuudha? 5 unit keenya wal qixa under radical minus 3 square jechuun 9 dha plus 6 minus a the whole square dha jechuudha. Kana booda 5 unit equal with maal ta'a jechuudha? Under radical 9 plus 6 minus a the whole square ta'a jechuudha. Okay, kana booda garachuun squaring godha, asinis squaring godha jechuudha. Gaafa square godhu asii 25 fi 30 unit square taati jechuudha. Asitti ammas unit dhufu as centimeter ta'u meetira ta'u square ta'a jechuudha. Equal with 9 plus maal ta'a jechuudha? 6 minus a the whole square ta'a jechuudha. Okay, 9 unity asitti jechuudha. Unity qabna. Unity square dha. Maaliif square goone ture waan ta'eef asitti jechuudha. Keessoo ilaala gaafa 3 square goone. Kanaafuu 25 unit square minus 9 unit square equal with 6 minus a the whole square goona jechuudha. Asitti square ilaala. Asitti see kana tarmii wal fakkaataa walitti fide malee waan biraa waan hin godhin qabu jechuudha. Jechuun kanas ceesifadhee malee waan biraa waan hin godhin qabu. That kana booda 25 minus 9 jechuun immoo 60 unit square dha jechuudha. Is equal with 6 minus a the whole square dha jechuudha. Kanaafuu gara lachuun under radical jira galchaamamoo under radical jira jechuudha. Gaafa gara lachuun under radical jira galchu asii kun meeqa ta'e ba'a? Plus or minus
laala kana jala gaafa bahu jechuudha plus or minus what 60 yeroo bahu 4 dha jechuudha unit square kan turte unit taate jechuudha this equal with 6 minus a wajjin wal qixa ta'a jechuudha kana jechuun 6 minus a keenya wal qixa maal ta'a jechuudha plus or minus 4 ta'a jechuudha kana jechuun 6 minus a wal qixa ta'a 4 okay or laala or jechuun miti asiin kun or 6 minus a wal qixa maal ta'a jechuudha minus 4 ta'a jechuudha yookaan kana ta'a jennee that lacheen isaanii keessaa tokko lacheen isaanii ta'uu danda'a jechuudha rakkoon qabu okay kana booda isa jalqabaa furra 6 minus a wal qixa 4 dha yoo ta'e kan nu barbaadaa jirru a dha jechuudha kanaaf iyyuu minus a jennee minus a taate minus 6 keenya minus taate darbee jechuudha that kanaaf iyyuu equal with 4 minus 6 taate jechuudha okay minus a wal qixa minus 2 dha minus dha yeroo badu a keenya wal qixa 2 ta'a jechuudha okay kan lammaffaa yeroo barbaadnu maal ta'a 6 minus a wal qixa minus 4 dha inni ramti amma immoo 6 keenya achi daana barsaa yeroo kana maal taati minus a wal qixa minus 4 minus 6 dha jechuudha minus a keenya wal qixa maal ta'a jechuudha minus 10 dha jechuudha that minus dhaan gaafa baru a wal qixa 10 dha jechuudha therefore the value of a maal ta'uu danda'a jechuudha 2 or 10 ta'uu danda'a that value isaa kana lacheen ta'uu danda'a jennee kanaan ilaaluu dandeenya amma immoo division of line segment waliin ilaalla division of line segment kan jennu line tokko yoo nu kenname bifa kanaan jechuudha line sana divide gochuu bakka lamatti qooduu fakkeenyaaf point tokko as A dha as immoo point jirtu B dha jennee haa fudhannu point as jirtu A as fi kan as jirtu B yoo ta'e line kana astan qooduu barbaade jennu himni that astan qooduu barbaade jennu distance jidduu A fi B jiru meeqa jennu me 8 unit dha jennu 8 unit jennee haa fudhannu jechuudha kanaafuu laala astama A dha kaasee iddoo kana R dha yoo jenne iddoon kun maalidha x naught, y naught dha haa jennu that kana booda laala asii kun distance kana gidduu jiru jechuudha meeqa inni haa fudhannu asii amma 8 yoo ta'e guutuun isaa 8 yoo ta'e asii 3 haa ta'u jechuudha 3 unit yoo ta'e and asii kaasee ammasitti immoo that ammasitti immoo meeqa ta'a jechuudha 5 unit dha yoo kana ta'e jechuudha ratio jechuun maal jechuudha ratio jechuun wal bira qabuudhaan yookaan wal dorgomsiisuudhaan yommuu keenyu ratio jennee waamna for example asitti maal ta'a jechuudha kun 3,5 dha jennee ibsuu dandeenya jechuudha kan okay that lacheen isaanii isa kanaa fi isa kana gaafa bira qabnu jechuudha yookaan immoo laayinii ishee kanaa fi guutummaa isaa gaafa wal bira qabnu immoo maal jennee ibsuu dandeenya 3:8 jennee ibsuu dandeenya jechuudha okay wal bira qabuudhaan gaafa ibsinu ratio jechuun isa kanadha jechuudha amma immoo pointii kana akkamittiin arganna iddootti kana jechuudha laala asitti ratioon keenya fakkeenyaaf 3,5 dhaan siniin jedhamti 3,5 jechuu kana m, n dhaan bakka buusnaa jechuudha yeroon laaffifa variable yoo ta'e jechuudha kan jalqabaa m dha kan itti aantu n dha m, n dha jechuudha see kana qabachuu qabna kana booda asitti pointii kana akkamitti barbaanna pointii isee qoodde kana isee value kana qoodaa jirtu kana akkamitti barbaanna pointii kana jechuudha x naught, y naught kana jechuudha isee kana barbaaduudhaaf formulaa qabna jechuudha that means r into x naught, y naught ni wal qixa maal taati jechuudha ratio keenya sana fudhanna jechuudha that means nx1 plus mx2 jenna jechuudha over n plus m dhaan arganna inni ny1 plus my2 jenna jechuudha over n plus m dha jechuudha bifa kanaan pointii sarara sana qooddumoo argachuu dandeenya jechuudha data x1 y1 data ni galeeredhe yaada valuewwan warra kanarra b dhaa fi a irra kanneen jiranudha jechuudha hayyee for example amma fakkeenyaaf kana qabna yoo ta'e p, p keenya 1,4 yoo ta'e pointiin tokko jechuudha pointiin lamaffaan q yoo ta'e q immoo 1,-7 yookaan -2,-7 yoo ta'e ratioon gidduu isaanii yookaan ratio kanaan qoodamu yoo ta'e that means 3,4 I mean 3 ratio 4 kanaan qoodamu yoo ta'e maal barbaanna that pointii sana barbaanna pointii asirratti ittiin qoodamu sana
barbaannaa jechuudha. Okay, pointii sana barbaaduudhaaf foormulaa qabnu sana fayyadamna. Foormulaan keenya maal jetti? R yoo ta'e pointii nuti barbaadnu sun x naught, y naught dha yoo taate jechuudha. Equal with walqixa maal ta'a jechuudha? n x1 plus n x2 over n plus n dha, y n y1 plus m y2 over n plus m dha jechuudha. Laatti kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Okay, amma kanaafu value keenya asiin kenninaaf. Kana jechuun isin jalqaba x1 dha kun immoo y1 dha, inni kun immoo x2 dha, kun immoo y2 dha jechuudha. Kana bifa kanaan value kenninaaf jechuudha. Asitti immoo n n qabna jechuudha. Ayyee kana booda maal goona jechuudha? Keessa buusuu jechuudha kallattiidhaan. That means maal qabna si n qabna. N keenya meeqa? Value n keenya 4. Okay, value n keenya 4 miti 4 jen. X1 keenya meeqa turte? 1. Okay, times 1 jenna jechuudha. Plus m keenya meeqa ture? 3 dha jechuudha. 3 times x2 keenya immoo meeqa ture? minus 2 dha jechuudha. Minus 2 over n plus m jechuun immoo 3 plus 4 dha. Koma jenne n times y1. n keenya meeqa ture? 4. y1 keenya meeqa ture? 4. Plus jenne m keenya meeqa ture? 3. Okay, times minus what? 7 y2 keenya jechuudha. y2 keenya immoo minus 7 dha waan ta'eef minus 7 goona jechuudha. Over n plus m immoo eenyu jechuudha? 3 plus 4 dha jechuudha. Okay, kana booda maal goona? Asitti 4 taati, 4 times 1 ini plus 3 times minus 2 immoo minus 6 dha jechuudha. Over 5 dha jechuudha. This equal we and comma jenne for that 4 times 4 in 16 dha jechuudha. Plus that minus jechuun deenya, that minus yoo ta'e 3 times minus 7 in 21 dha jechuudha. Over 5 dha jechuudha. Okay, kana booda maal goona jechuudha? Laala 4 plus minus 6 yeroo ta'u minus 2 over maal ta'a jechuudha? 5 ta'a jechuudha. Okay, comma jenne 16 minus 21 meeqa taati jechuudha? Minus 5 dha jechuudha. Over 5 dha jechuudha. That kana jechuun immoo maal jechuudha? Asitti ifama 3 plus 4 in 7 dha miti. That 5 jechaan jira. 7 dha jechuudha. Kanaafuu kun asitti 7 dha jechuudha. Okay, 7. Okay, kanaafiyyuu kun meeqa ta'a jechuudha? Minus 2 over 7 minus 5 over 7 dha jechuudha. Laata doongoon lakkoofsaa yoo jiraate naasirreessa. Hundaafuu adeemsa isaa bartanii jennaan gaarii. Amma immoo midpoint formula kan jedhu wayii ilaallaa jechuudha. Midpoint formula maalidha? Formula isa yeroo darbe haa yaadannu ammoo. Isaanis if r'n keenya x naught, y naught dha yoo ta'e this equal with maal jennee? n x1 plus n x2 over n plus m dha. And y n y1 plus m y2 over maaliti n plus m dha jenneerra jechuudha. Kuni laayiniin tokko yoo nu kenname laayinii kana irratti bakka barbaadetti yoo qooda jechuudha. As ta'uu danda'a bakka wal qixa ta'uu qabu. Midpoint jechuun garuu bakka wal qixa ta'etti yeroo qoodudha. Sinii galee a US jiraatte b US jiraatte pointii wal qixa ta'e bakka kanatti yoo kan qoodu ta'e that midpoint formulaadhaan barbaanna jechuudha. Mid jechuun giddu galeessa jechuudha miti. Mid point jechuun immoo pointii giddu galaa kana bifa kanaan barbaadudha jechuudha. Okay, pointii kana barbaaduudhaaf reeshoon isaa wal qixadha jechuun gara kana 2 yoo ta'e gara kana 2 dha jechuudha. Fayyaan isaa 4 yoo ta'e, yoo fayyaan isaa 8 ta'e gara kana 4 yoo ta'e gara kana 4 jechuudha. Kana jechuun 4 ratio 4 or 2 ratio 2. Kana jechuun hundi isaa maal ta'a? 1 ratio 1 ta'a jechuudha. Kana jechuun 2 over 2 yoo gootan meeqa ta'a? 1 dha waan ta'eef 1 over 1 jechuudha wal qixa. Hundi isaa iyyuu kana jechuun midpoint formula keessa. Kana jechuun n keenya maal ta'a jechuudha? 1, 1 dha. I mean 1 ratio 1 dha jechuudha. n keenya midpoint formula keetti 1 ratio 1 dha jechuudha. Maaliif kan jedhu immoo sitti agarsiisa. Fakkeenyaaf 4 ratio 4 yoo ta'e that maal jechuudha? 1 dha waan ta'eedhaaf. Kan jechuun 4 over 4 jechuudha. 4 over 4 jechuun immoo
1 jechuudha. 1 jechuun immoo jalaa ta'uu qabdi waan ta'eef 1 over 1 dha. Kanaafuu 1 ratio 1 dha jechuudha ratioon keenya. Kanaafuu amma substitute goona formulaa keenya keessatti jechuudha. Isinii galee midpoint formula argachuudhaaf formulaa kan pointii kana irratti substitute goona yookaan bakka buusna jechuudha. N keenyas y keenya n keenyas bakka value n fi n 1 bakka buusa. Kana jechuun x not, y not equal with walqixa maal ta'a? N keenya meeqa turte? 1 dha. 1 times x1 taatiin plus jenne n keenya 1 waan ta'eef 1 times x2 okay x2 dha jechuudha. Okay over 1 plus 1 dha ilaala. Do n plus n birtiin immoo 1 plus 1 jenna jechuudha. Maaliif gatiin value keenya value n keenya 1 waan ta'eef 1 plus 1 okay. Kana booda 1 plus 1 jechuun immoo 2 jechuudha. Okay 2 koma inni ammas bakka inni keenya 1 gaafa buuftan meeqa ta'a? Times y1 plus y2 over 2 dha. Kun midpoint formula dha jechuudha. For example, if we have point P 1,2 and Q 4,6 and midpoint barbaadin hin jedhu. Midpointiin kan keenya walqixa y not x not, y not yoo jenne this equal with maal jenneerra x1 plus y1 x1 x plus x2 over 2, y1 plus y2 dha over 2 dha jenneerra jechuudha. Kanaafuu x1 keenya y1 keenya data sign goona x1 y1 y2 x2 x2 y2 kana booda asitti ilaala waan keenya kana qabnamti daat xumurree jechuudha. waan jennasee kana plus x2 keenya meeqa 4 dha jechuudha over 2 jenna jechuudha koma 2 plus 6 over 2 dha jechuudha. Okay kana booda maal ta'a kun jechuudha 5 over 2 8 over 2 dha jechuudha. Okay kana jechuun immoo 5 over 2 maaliiti jechuudha 4 dha jennee kana midpoint formulaan keenya isee kana taati jechuudha. Okay amma immoo example find maal barbaanna jechuudha value of a and b barbaanna jechuudha. Kan nuu kenname pointiin tokko nuu kenname 4,12 pointiin kan biraa garuu a,9 ni galaasitti a,9 asitti a kana barbaanna value a kana jechuudha. Ni kan biraan midpointiin keenya nuu kennameera x not, y not garuu kan nuu kenname guutummaatti miti 11 over 2 nuu kennamteeti pointiin jalqaba garuu pointiin lamaffaan b dha that value b kanaa fi kana barbaadudha jechuudha. Okay isee kana barbaaduudhaan maal jenne midpoint formulaatti fayyadamna jechuudha. Innis midpointiin keenya midpointiin x not, y not walqixa ta'a x1 plus y x2 over 2 jenneera jechuudha y1 plus y2 over 2 dha jechuudha. Kana booda asitti valuun kana nuu kennameera jechuudha. Valuun kan midpointiin keenya jechuudha. Innis 11 over 2 b tu nuu kenname jechuudha. This equal with x1 plus x2 x1 keenya meeqadha 4 dha jechuudha. 4 plus asitti jechuudha asirratti ilaaluu dandeessu plus a dha jechuudha. Okay x2 keenya hin qabnu waan ta'eef gatiin value x2 keenya a dha jechuudha over 2 y1 keenya meeqadha 12 dha jechuudha. 12 plus y2 keenya 9 dha jechuudha over 2 dha jechuudha. Asitti wanti hubachuu qabnu value isheen kuni value x ti. Value b irra jirtu asitti immoo y dha jechuudha. Asittis value iddoo kana gara fuulduraa kana jiru x ti. Value kana irra jiru immoo y dha jechuudha. Kanaaf iyyuu wantoota kana wal qixxeeffana. Kana jechuun x equal to x dha and y equal to y dha jechuudha. Okay x equal to x dha waan beekamaadha and y equal to y dha jechuudha. Kana jechuun karaa biraadhaan 11 over 2 wal qixxameenya jechuudha 4 plus a over 2 dha jechuudha. And y keenya jechuun wal qixa kan jechaa jirru moo b wal qixxamaa jechuudha 12 over 12 plus 9 over maaliiti jechuudha 12 dha 2 dha jechuudha.
Okay, as dhumne value b xumurra that kun wal qixame qara 21/2 dha jechuudha value b keenya. And kan a keenya mo gaafa nu laala a argachuudhaaf maal goona laala asitti denominatorin keenya wal fakkaataa taanaan waliin balleessuu dandeenya jechuudha. Waliin baay'isnis xumurratti waliin balleessuu hin waan ta'eef qormaata irratti karaa salphaas ni ta'a kana yaadadha. Denominatorii wal fakkaataa ta'e jennaan achumatti denominatorii kana akkana gootanii numerator wal qixa gochuu dandeessu jechuudha. Therefore 11 equal with 4 plus 8 jechuudha. Kan nuyi barbaadaa jiru 8 dha miti. Kanaafiyyuu 11 minus 4 itti wal qixa 8 jechuudha. Kana jechuun immoo value a keenya wal qixa 11 minus 4 dha das 7 dha. Jennee kanaan value a argachuu dandeenya jechuudha. Har'aaf viidiyoon kun asumatti dhugaa. Amma viidiyoo biraatti walitti nagaatti.